galma onnee. Jaalalli dulloomu walii galteen lubbuu walirraa fagaachuun hin diigamu. Ni obsawa malee yaadannoon ijoollummaan dagatama. Namni wal jaalatu walirraa fageenya obsee wal yaadaa jiraata. Guyyaa gaddaaf gammachuu deebi'ee wal yaadata. Gaddaa fi gammachuutu lubbuu bakka lixxee kaasa. Lubbuu dammaqdeetu galmee yaadannoo saaqa. Guyyaa akkasii sammuun duubatti deebi'a. Kaleessatu har'a ta'a. Kan dhokatetu gadi ba'a. Addunyaan sochiidhaaf wanti hundi akka hin jirre ta'a. Dachii fi samitu nama hanqata. Lubbutu bakka boqonnaa dhaba. Namni wal jaalatu guyyaa akkasii wal barbaada. Onnee walii keessaa galma qaba. Kan dachii fi samii irra bal'atu galma guyyaa akkasii keessa boqotu. Caamsaa 12 2018 Roobi Baale.